oduu gammachiisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera arreedii adamsuuf akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin aadaa qabu isiniin jedha ehitoochee wandimoochee dhiira fi dhalaanis jechuudha. Egaan daawwattoota keenya har'a ka oduu gammachiisaa isinii qaba. Hojii dalayne keessatti yoo waan gaarii argine gaafa waan gaarii argine gammachuudhaan dabarsuun nu barbaachisa. Maaliif kun bu'aa qabsooti, kun bu'aa hojii keenyatii kan keessanii kan kooti jechuudha. Ani baay'ee hojii tokko gaafan fudhadhu qophaan fudhadhu isinillee isiniin gaa maaliif qabsoo isin waliin gootanii wanti kun ta'ame jedhee waan hin amanuu fi baga gammaddan akkasumas immootu ittiin seenu amma ittiin seenu odoo ittiin seeniin dura arreedii adamtuu namoonni nan beekne. Egaan namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti makamaa isiniin jedha. Amma xumura qophii kiyyatti na waliin tura. Oduun gammachiisan maalinni akkuma beekamu nuti gaafa dubbannu waa'ee dhimma shamarran biyya lafaa kanarratti jabeessinee hojjennee yeroo hedduu maaliif isaanis lammii kenna waan ta'eef miidhaa isaanii arguun barbaannu dhaga'uun barbaannu. Kanaaf sirriitti iyyinee rakkoo isaan keessaa baasuu barbaanna. Iyyinee rakkoon isaanii suni har'a furame jedheen yaada. Namoonni saudii-arabiyyaa keessatti dararamaa turan namni 251 guyyaa har'aa boolee keessatti dibbee jira. Namoonni hidhaa keessatti ji'oota jahaaf oo'an cittoodhaan dafqa adda addaatiin bulluqanii achi keessatti miidhaa guddaan irra gahaa ture. Har'a biyya abbaa isaanii Itoophiyaatti boolee keessatti argamaniiti jiru. Baga gammaddan. Galuun isaanii maaliif nama gammachiisa beektanii? Waan baay'eef nama gammachiisa. Egaan kana waan ta'eef hunda keenyayyuu waan baay'ee dansaadha jedheen amanaa. Biyyoota biraa keessatti illee furama jedheen amanaa. Ammaaf namoonni hafan jedhee yaadamu yoo jiraate namoota muraasa tofe namoota dhiirati carraan hanga ammaatti kan shamarranii fi daa'immaniiti. Maaliif dursi mirga addunyaa kanarratti kan eegamu kan shamarraniif kan daa'immaniiti waan ta'eef jarri galuun waan tokko gammachuu guddaadha. Kun immootu bu'aa qabsooti. Qabsoo gaafa jennu waraanaan bosona seenanii qabsoo qofaa miti yookaan immootu kilaashii qabatanii dhukaasuu qofaa miti. Qabsoo nagayaa kan jedhamu tokko jira. Qabsoo nagayaa bifa sagalee ofii ibsachuutiin kan jedhamu san irratti ijoolleen hedduu namoonni akkanaa anis ta'ee yuutuubariin Oromoo hedduu waan kanarratti sirriitti dalagan. Yuutuubaroota Oromoo qofaa miti. Yuutuubaroonni Habashaatillee kan hojjetan baay'eetu jiru. Haa galatooman jedhaan hunda isaaniitiin maaliif? Anis guyyaa tokko carraan sun na mudatu noolu, isinis carraan sun isin mudatu noolu, rakkoo lammii olii namni cal'isee laalee dabarfatu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf ammas warroota hafan san akka baafaman hidhamuun saudii-arabiyyaa keessattuu hidhamuun aadiidha beekamaadha. Shortaan si qabnaan ossi darbiti. Ossi darbuu miidhan malaan. Ol nama darbuu osoo hin taane erga ossi darbanii booda hangam turtee baata. Duraan ji'uma takka 15 maalii kanatti gaduma si baasan shortaan si qabee hojjete. Amma garuu duraanii sanii miti sababa koronaa jedhanii nama warra tuulanii namni lubbuudhaan bahe namoota hedduutu ture jechuudha. Kanaaf kuni waan baay'ee nama gammachiisudha. Amma yaa Itoophiyaatti illee koovidiin dhibeen koronaa kunillee dawaa argatee jira. Sababa kanaatiif mootummaan illee nama dirqama baasuu itti ta'a jechuudha. Maaliif duraan waan sababatu kwaarantaayiniin guutee jira, maaliin guutee jira jedhan dhuguma kwaarantaayiniin guutuu danda'a. Garuu mootu amma dhibeen qannasee yookaan hir'atee waan jiruuf dirqama lammiileen hunduu ni ba'an jennee abdanna. Isa qofaa miti namoonni biyya biraa jiranillee kan rakkoo keessa jiran ni ba'an. Amma gaafa Kuweet irratti isin galchinadhanii lammiilee 1000 lakkaan kararra guyyaa 15 bulchan san dararaa isaan argaa turan san wayyaa yommuu Saudii kanarra isa sana wayya. Maaliif qilleensa fudhattaa achi keessatti hanga tokko waan takkan argattaa mana hidhaatii miti. Kuni garuu mana hidhaa nyaanni qulqulluun si biraan ga'u bakki qulqulluun hin jiru takiifni yookaan marwaan addaa hin jiru baay'ee tokko dararaa guddaa turan jechuudha. Kun an akka dhuunfaa kiyyaatti akka ani waan mana hidhaa san keessaa bayeettiin fudhadha malee akka jarri baatatti hin fudhadhu. Anumatu mana hidhaa san keessaa baye dhugaa rabbi maaliif sitti dawwalanii fa'aa maaloo sagalee nuu ta'a. Oromoo sin jalaa dhumne osoo sin argitan biyya hambaa keessatti akkana nyaatamna. Maali qabsoon ka biyyaa qofa eenyutu jedhe lubbuun nama hundaatu lubbuudha jedhanii namoota nu rakkisu turan. Ana qofa osoo hin taane warroota miidiyaa gurguddaa ana dhiisi jiran maaliif namoota beekutu nama dawwala waan ta'eef miidiyaa gurguddaa irratti bilbilamee sagalee kadhataa turan. Nama ta'eefitu jira nama hin ta'iniifitu jira. Maaliif isaanis lubbuu ta'eeti. Hundi isaaniitu kunis lubbuudha sunis lubbuudha kunis lubbuudha jechuudha. Kuni dhimma lubbuuti jechuudha. Osoo waan fakkeenyaaf waan biraa ta'e waan akka mana badaam keessatti
damooza nama dorgatu ta'e homaayyuu miti damooza sanillee taatu gattee deemta kun waan damooza osoo hin taane dhimma lubbuuti. Gartee biyya Suudiitti madaamii fi kaddaama maali kana eenyu jedhanii miti kan nama rakkisu kasee hojjechiisu miti kasee rakkisu. Shortaan si qabdee jennaan rakkoo keessa galtaa jechuudha. Biyyoota biraatitti garuu shortaa osoo hin taane kan nama rakkisu namuma Arabuma biyya saniiti. Biyya Suudiitti garuu Arabni nama rakkisu hin jiru. Namni waa'ee keetu maqaa dha'u hin jiru situ uffatanii akka namaatti isin ilaalan. Amma biyya biraatti mallaqaaf sitti naafanii jiraachuu keessatti naafanii tola si dalaysiisuu barbaadanii dubartii yoo taate gudeeduu barbaadanii ijoolleen isaanii amma fakkeenyaaf gisee koronaa sirriitti jabaate san mudannoo baay'eetu ture. Nama baay'eetu waan baay'ee natti taasise garuu saalfadhe dubbachuu maaliif shabaabni yookaan dargaggeeyyiin Arabootaatu barumsa dhiisanii manatti deebi'anii turan gisee san. Gisee manatti deebi'anitti ijoollee keenya dirqanii gudeedu turan. Namni takka itti dubbatuu hin danda'u yoo maatitti himte maatiin hin qalan haraama dalayda'anii so nama baay'eetu gudeedame jechuudha. Sunillee dabarfatee jira amma barumsi akka tasaa waan banamuuf hundi isaaniitu gara hojii yookaan daldala ofiitti deebi'anii rakkoo kana baatu ture jechuu biyya Arabaa kana keessatti kana furuudhaaf nu ammallee har'allee borillee hojii akkana natti tola maaliif bakka maal biyya jiru biyyatti qabsaa'uu hin danda'u kilaashii qabadhee bosona seenuu hin danda'u biyya kana taa'ee kilaashii onlaayinaa qabadhee Araba rukutuu hin danda'u isinirraa jechuudha Araba rukutuu jechuun sagalee isinii ta'u jechuudha amma wanni nu furuu dadhabne yoo jiraate maal inni beektanii wanni warra miidiyaa furuu dadhabe yoo jiraate ijoollee mana madaam keessatti rakkatan bakka isaan jiran sanii baasuu irratti dadhabina guddatu jira maaliif nama gargaaru barbaachisa waan akkasiisan hojjechuuf anama fakkeenyaaf odoo dubartii takka mana rakkoo keessaan baasa jedhee nama gargaaru qabaatu qaba akkamitti akkaataa itti nama biyya san jiru akkaataa itti mana sanii homa godhee baasu tooftaa addaa dubartii nama fakkeenyaaf hin baddi mana madaam keessa akkaataa isiin gaafa badde gara deemtu qabaatu qabdi bakka akkanaa kana yoo namni jiraate si gargaare malee fakkeenyaaf mucattii wayii beeruuti nu baasa jettee boo'aa turte nama baasutu dhabame ilaali isiin ba'uu hin dandeetti yoo baate eessa akka deemtu hin argan ijoollee argachuu hin dandeenye namoonni hunduu kun dalagaadhaan biizii ta'e kun magaalaa keessa hin beenu jedhanii rakkoo akkanaa kanaaf baasuu dadhabne jechuudha ijoollee akkasii of duratti yaa'u ijoollee nama tokko biyya hundarraa yoo dandeenye qoodannee nama rakkoo keessaa isin baasu akka isinii ba'uun goonaa isa qofaa miti amma durallee rakkoo achi keessatti isin mudateen ijoollee Dubaay isinii qindeessinee akka biyya Dubaay isin oofan taasifnee jechuudha. Ijoolleen sun ofuma isaaniitii osoo gara mootummaa maaliin jedhin qaama waan kana oofuun walii galaniitiin ijoollee yaamaa turan. Ijoolleen amma nagayaan dalagataa jirtutu jira ji'a tokko guutan amma ijoolleen dura yeroo jalqabaa Dubaay hin deeman warri ji'a tokko dalagatan jira warri ammas fixataa jiru jira rakkoon guddaan akkaataa hin deemne kan isin dhoorge hunda caalaa maal inni beektanii paaspoortii harkaan qabdan hundi keessa maali sila gaafa deemtan madaabisin raafuuti moo akkami maal koppii kennuu hin danda'amu namni tokkichi paaspoortii hin qabnu paaspoortiin koo madaam bira jira paaspoortiin koo madaam bira jira paaspoortiin kee madaam harka jira jechuun bar'ati hanga achi keessa jirtu isii harka jirtaa gara takkan sochootu jechuudha rakkoodhaa bara akkami wanni sun gaafa dura seentu paaspoortii dhiistee koppii qofa kennuufi hin danda'amu wanni sun ani hin beeku warri waan hin beekne dirqaman beeka dheetiniin isin amansiisuu hin danda'u yoo dandeessan waan isaanii fuudhuu osoo hin taane paaspoortii keessan harkatti galfatuuf yaala namoonni akkasitti cinqamta yoo jiraattan paaspoortii keessan tooftama adda addaatillee ta'u harkatti galfatuuf yaala yoo hin danda'amne silaa hin danda'amne namoonni hedduu bakka dura seenanii nun jiranii barraa jiranii namoonni akkasii sun immoo imbaasii irraa baafattaa jechuudha imbaasii dhayitteetumaan galuu barbaadaa paaspoortii naa baasaa taane lakkoofsa paaspoortii keetiitti himtaa yoo mattaawaqaa qabaatte immoo rakkoo iyyuu hin qabu mattaawaqaa qabaannan paaspoortii maan qabu jettaan jalaa badee hin beekullee jettaan sii baasan yoo mattaawaqaa hin qabaanne garuu lakkoofsa paaspoortii keetii itti himtee achi booda doolaara 90 maaliin irra deebi'anii sii baasanii jechuudha kan akkasitti quba wal qabaachuu qabdanii ijoollee Saudi Arabiyaa warra ammallee hafaan hunda keessanuu akka baasan abdii qabna ammas sagalee isiniif taana rakkina jiru mootu isin nu biraan ga'uu hin irraanfatinaa isin hin jira dirqama nu bira ga'uu qaba maaliif nu sagalee isiniif ta'uuf waan isin taatan beekuu qabna hundi keessanuu namoonni tokko dhumarratti wanni jedhoo jiraate WhatsAppii bilbila namarraan kaastuu maal naan jettan biyya kanatti bilbilli WhatsAppiin dalagu yaa ummata sagalee naaf kaa barreeffama naaf kaa isiniin jedhe barreeffama sa'aatii argadhee fi yeroo argadhetti isiniif dubbisa yoo yeroon argatin natti muufatina maaliif nama meeqa guyyatti keessummeessuu akka danda'u hundi keessanuu beektan namoota hedduutu rakkina ofii himata san keessa abbaan carraa ta'e ni keessummeeffamaa jechuudha ani san danda'een hunda keessaniifuu deebisuu yaala
Kanaaf hundi keessan waan na dhaggeeffataniif galatoomaa jendaan irraaf qabu kana fakkaata. Fayyaanaa ta'a isin jaaladha isin kabajaa ilmaan Oromoo. Bye.